WhatsApp gaafin qaba gaafin kiyya Lala dabu video qofa ilaalchi. anaatu deebisaaf akka ajaa'ibaatti Gaafa Adam fuudhu. dhaggeeffadha. Eenyutu haawwan haa godheef? Akkana jechuun kiyya maal jechuudha ni beektanii? Gizee isaan lameen wal fuudhan eenyu isaan bira jira? Eenyutu Adamiif haawwan haa godhe? Egaa ammaan osoo gizee wal fuudhu deemnu ni haa waliin goone abbaan isaanii eenyu ture? Deebisa kanaa deebisa komantii jalatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo sheer godhaa viidiyoo tanaa mucattii tana biraan nagaya ayootiyya hin mirqaaniin akkasitti nashaaxiin qalbiin akkasii sun hin jiru islaamummaa keessa. Silaaftuu deebiin hin jiru jetteetiniin gammaduu jirta na fakkaata. Dura dursoo rabbiin sodaa fi anaaf isiillee haa kennu deebii quubsaatu lafa jira gaafii ati gaafatte kanarratti. Obboleettiin teenya tuni wanni isiin gaafatte nuti abbaa keenyaatu nikaaha nu godhaa, abbaa keenyatu nikaaha nu godhee nu gurguraa, Haawaa fi Aadamiin eenyu nikaaha hidheefi jarri kun haati Haawaan abbaan qabdu abbaan nikaaha hidheef hin jiru akkanuma walitti dabalamanii akkas taanaan nu taatee jechuufi deemti laal jettee jirtilleedha akkas jechuuf deemti. Hayyee bareedaadha asumaanuu jecha kanarrattuu sheekonni deebii kana naa deebisaa jettee deebisaa quubsaa si deebisa. Garuu osoo deebisaa siin deebisin zilaa viidiyoo tana gaafiidhaan xumuree viidiyoo lammataatti irratti si deebisaa haa ta'u akkanumatti si deebisa. Gaafiin ansi gaafadhu gaafii kanarra jabaatu lafa jiraayyu. Nuti biyya biraa dhayneetiniin ani biyya biraatti heeruma. Obboleessi kiyya obboleettii nama biraa fuudha. Ijoolleen Nabi Aadam eessarraa intala fuudhuu jammartee. Gaafii jedhutuyyuu silaa kanarra guddaadhaa beeki. Gama Haawaatti tasaa tachaanu. Abbaa kiyyatuyyuu ana nikaaha na hidhaa yookiin dubartii takka abbaan nikaahadha isii eenyu nikaahadhaa jetti. Abbaan kenna intala takka gaafa nikaaha hidhu abbaan quraana rabbiitiin maqaa rabbii dhahee nikaahidha. Haawaa fi Aadamiin ammoo ka uumeyyuu rabbi Haawaallee immoo kan nikaayaa Nabi Aadamii hidheef rabbii kenna. Kuni quraana suuraa 3 ayata 1 gubbarratti argama. Yaa ayyuhannaasu ittaquu yaa ilmaan namaa ittaquu rabbakumul ladhii khalaqakum sodaadhaa rabbii isin uume. Min nafsi waahida lubbuu takkittirraa rabbii isin uume sodaadhaa. Wakalaqa minahaa zawjaha ka lubbuu takkittii sanirraa Haawaa yookiin jaartii isaa uumeef san sodaadhaa. Wabassa minhumaa rijaalan